irratti kanneen midhaan gargaarsaa dhimma oolfamuu qabuufin ala dabarsan itti gaafatamuu jalan. Dhimmooma kanarratti ministeerri haajaa alaa Itoophiyaa Dammaqa Mokonnon gita isaanii ministeera haajaa alaa United States Antony Blinken waliin waxabajjii 8 bara 2023 Saawud Arabiyaa magaalaa Jiddaatti wal arganii marii taasisuu fi dhimmichi dhimma waloo biyyoota lamaanii ta'uu irratti walii galanii qaamota midhaan nyaataa gargaarsaa kana dhimma hin malleef oolchan qorachuun itti gaafatamummaan akka jiraatu ni taasifamas jedhan. Itti dabaluunis yaa'ii walta'iinsa biyyoota bahaa Afrikaa IGAD Jibuutiitti taasifamuu himanii Keeniyaa, Itoophiyaa, Jibuutii fi Sudaan kibbaa waliin ta'uun hooggantoonni waraanaa Sudaan Leetinaanti Jeneraal Abdel Fattah al-Burhaanii fi Jeneraal Mohammad Hamdan Dagaloo fuulaa fuulatti waliin ta'anii akka mari'ataniif haala akka mijeessanis eeraniiru jedha gabaasni Finfinneerraa Kennedy Abaatee erge. Itoophiyaa naannoo Amaaraa godina Waaqamraa keessatti gareewwan hidhatan jiraachuun isaanii karoora deebisanii dhaabuuf deebisanii ijaaruu gufachiisaa jira jechuudhaan namoonni ijaan arganiif aangawoonni naannoo dubbataniiru. Dubbii himaan bulchiinsa godina Waaqamraa Kaffiyaaloo Dabaasuu raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka himanitti gandeen 19 kanneen aanaalee 2 keessa jiran waliigala nagaa Piriitooriyaa boodallee naannoowwan dhaqqabuudhaaf rakkisaa ta'ee itti fufee jira. Akka dubbii himaan kun jedhanitti loltoonni sochii dimokiraatawaa uummata agaw naannoleetti kana argamuu isaaniitiin buqqaatonni deebi'anii bakka isaanitti deebi'uu hin dandeenye. Itti gaafatamaan hariiroo alaa garee hidhatee socho'u kan sochii dimokiraatawaa uummata agaw baay'ee barree loltoonni isaanii hojii deebisanii dhaabuu mootummaan naannolee keessatti raawwatu akka hin gufachiifne VOA'f ibsaniiru jechuudhaan Masfin Arraagee gabaaseera. Gara oduutti nuti naaceen immoo wal waraansa Sudaan keessatti ji'oottan lamaaniif deemaa jiruun lakkoofsi namoota nagaa qe'ee isaaniirraa buqqa'anii yeroodhaa yerootti dabaluudhaan amma miliyoona 2 ol ta'ee jira jedha dhaabbanni dhimma baqattoota akka tokkummaa mootummoota UNHCR. Jaarmichi gabaasa roobii kaleessaa baaseen waan dhiyeenya kana Daarfur keessatti taasifamaa jiru immoo yakka mirga namoomaati jedhe. Walwaraansi Sudaan keessaa ji'oota lammaffaa isaa lakkoofsise namoota miliyoona 2 ol qe'ee isaaniirraa buqqiseera. Gabaasa dhaabbanni mootummoota gamtoomanii roobii kaleessaa qabatee ba'een immoo haalli Daarfur keessatti taasifamaa jiru yakka mirga namoomaa agarsiisaa jedhe. Walwaraansa Sudaan keessatti humnoota waraanaa biyyattii lamaan gidduutti taasifamaa jiruun hanga waxabajjii 12 bara 2023 darbeetti lubbuun namoota nagaa 959 yommuu darbu kanneen 4750 ta'an immoo madaa'aniiru jala gabaasni garee ogeessota fayyaa Sudaan. Kunis walwaraansichi magaala guddittii biyyattii Kaartum dabalate magaalota biyyattii hedduu keessatti kan taasifamaa jiru ta'uu isaatiinidha. Haala walwaraansa amma Sudaan keessatti deemaa jiruun kanneen baay'inni isaanii miliyoona 1.6 ol ta'an qe'ee isaanii gadhiisanii godaanuuf dirqamaniiru. Akka gabaasa jaarmiyaa dhimma godaantota idil addunyaatti namoonni 530,000 ta'an waraana Sudaan keessaa baqachuun biyyoota ollaa kanneen akka Misrii, Sudaan Kibbaa, Chaad, Waaltaa Riippaabilika Afrikaa, Itoophiyaa fi Liibiyaatti godaananiiru jala. Walwaraansichi ammayyuu itti fufee jiraachuu isaatiin haalli magaalaa Gineena lixa Daarfur keessa jiru hedduu hammaataa ta'uu gareen ogeessota fayyaa Sudaan himaniiru. Kunis namoonni baay'een madaa'uu fi hospitaalli magaalittii keessa jiru yeroo walwaraansaa kanatti haleellaan irratti raawwatamuun hojiin ala ta'eeraa jedhan. Sudaanitti ergamaan addaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Volker Perthes kibxata darbe akka dubbatanitti haalli Sudaan Daarfur keessatti deemaa jiru duguuggaa sanyii akeeka jedhanii kunis milishoonni Arabiyaa fi kanneen uffata dambii loltoota humna addaa kan Mohammad Hamdan Dagaloon hoogganaman uffatan namoota nagaa magaalaa Gineenaa keessaa irratti ajjeechaa raawwachaa jiru jedhan. Bidiruun godaantota qabattee Liibiyaarraa akka kaate himamuuf osoo gara biyya Xaaliyaaniitti imalaa jirtu naannoo kibba Giriikitti galaana keessatti dhidhimuudhaan lubbuun namoota 100 darbeera. Giriik namoota lubbuun darbeef akka biyyaatti gadda guyyaa 3 labsiteetti. Bidiruu godaantota qabattee Liibiyaarraa gara Itaaliitti imalaa turte naannoo kibba Giriikitti liqinfamuutiin lubbuu namoota darbeef Giriik gadda guyyaa 3 labsiteetti. Baqattoonni bidiruu isaan baatteen galaana irratti liqinfamte kun baay'inaan biyyoota Misraa, Siiriyaa fi Paakistaan irraa ta'uu beekameera. Pirezidaantiin Giriik Kaatiriinaa Saakelaaropooluu buufata Kalamaataatti imaluun warra balaa kanarraa hafan daawwataniiru. Kantiibaan magaalaa Kamalaataa warra balaa kanarraa hafaniif gargaarsa qopheessuu isaanii himanii bakkee dhiqannaa fi manni fincaanii akkasumas nyaanni qophaa'uu isaa himaniiru. Bidiruun galaana naannoo kibba Giriikitti liqinfamte kun gara biyya Itaaliitti imalaa turuu gareen gargaarsaa kan gabaase namoota 750 baachaa turuu ishees himeera. Bidiruun baqattoota baattee Liibiyaarraa ka'uu himamu kun kibba Giriikitti yommuu liqinfamtutti lubbuun namoota 100 ta'anii darbuutu gabaafame. Dubbii himaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii ergaa dabarsanii hoogganaan dhaabbatichaa Antooniyo Guuteres gabaasa rifaasisaadha jechuu isaanii ibsanii
karaan ittiin imala dadhabsiisaa akkasii hambisuu dandeenyu yakkamtoota namoota imalchiisuu irratti hirmaatan bakka biyyoota godaantonni kunneen irraa ka'anii to'achuu yoo dandeenyee fi biyyoota akka ce'umsaatti tajaajilaa jiran keessatti hojii to'annoo cimaa yoo gaggeessinee jalaniiru. Akka gabaasa dhaabbata mootummoota gamtoomanitti baruma kana keessa godaantonni 1,000 ta'an galaana meeditiraaniyaan irra ce'uuf yeroo jedhanitti du'uu himeera. Jaamiyaan hojjettoota sadarkaa addunyaa yaa'ii isaa 111ffaa mata duree haqa hawaasummaa hundaaf jedhuun Jeneevaatti jalqabee jira. Hoogganoonni biyyoota garaagaraa 17 ta'anis irratti hirmaataniiru. Jaarmiyaan hojjettoota idil addunyaa yaa'ii isaa 111ffaa waxabajjii 14 hanga 15tti Jeenevaatti gaggeessaa jiru irratti pirezidaantii Afrikaa Kibbaa Raamaafosaa, pirezidaantii Maaltaa Ji'oorji Veellaa, pirezidaantii Waaltaa Riippaabilika Afrikaa Faayostiin Arkaanjee Tudeeraa fi muummeen ministeera Baangilaadesh Sheek Hasiina dureewwan biyyoota warra yaa'icha irratti dubbii taasisanidha. Yaa'iin jaarmiyaa hojjettoota idil addunyaa inni alana mata duree haqa hawaasummaa hundaaf jedhuun kan taa'amu ta'ee haqa hawaasummaa irratti addunyaan hundi akka waliin hojjetuuf kan kaayyeffatedhas jedhameera. Hirmaattonni yaa'ii kanaas imaammata haqa hawaasummaa akka addunyaatti jiru irratti mari'achuun dhimmoota gara fuula duraatti tarkaanfachiisan irratti murtoo fudhatu jedhamees eegama. Yaa'ii kanarratti hoogganaan olaanaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Guuteres haasaa ni taasisu jedha. Namoota meeshaa waraanaa hin hidhatin irratti taasifamaa jiran kan itti fufan ta'uun koomishinicha yaaddessee jira jechuun sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Obbo Imaad keessumaa Oromiyaa lixaatti humnoota mootummaa dabalatee hidhattootni garaagaraa haleellaa namoota nagaa irratti bananiin lubbuun lammiilee darbaa waan jiruuf akka gochi kun dhaabbatuu fi gara furmaataatti dhufamu yaadachiisaa turuu isaanii ibsanii jiru. Suuraa deddeebisnee ibsaa fi riippoortiiwwan garaagaraa baasaa turre keessatti akka kaasuuf yaalle walitti bu'iinsa Oromiyaa keessatti jiru keessattuu lixa Oromiyaa keessatti jiru keessatti hidhattoota bifa garaagaraatiin hidhatanii socho'aniin qaamolee mootummaa dabalatee jechaadha. Namoota siviilirraa bifa garaagaraatiin haleellaan balaan garaagaraa qaqqabaa akka ture irra deddeebinee kaasaatu kan turredha. Kanaan duras haleellaawwan wal fakkaatan nutis qabatamaan kan mirkaneessine raawwatamaatu turanii raawwatamaatu jiru. Haleellaawwan kunniin gara caalaan isaanii qaamolee garaagaraatiin eeguu raawwataman namoota dhalattoota saba garaagaraa irratti namoota hidhataniin raawwatamaatu kan turanidha. Waan haaraa miti jechuu barbaade. Itti fufiinsa wantoota dabranirraa kan as dhufedha jedhamee kan kaafamuu danda'u. Walitti bu'iinsi kuni namoota hidhatan caalaa namoota hin hidhatin namoota siviilii namoota nagaa qabeenyaa fi isaanii barbadeessaa kan jiru sila ta'ee fi kuni sirnaan ilaalamee namoota kana baraaruudhaa fi jecha nageenya biyyaas akka bu'u walitti bu'iinsi kun akka dhaabbatu mariin waaraa ta'e mariin furmaata fiduu danda'u akka godhamudha nuti irra deddeebinees kan jechaa turre. Jiraataa godina Horroo Guduroo Wallaggaa aanaa muruu ganda Siiddan ta'uu isaanii namni bilbilaan dubbatanii fi sababa yaaddoo nageenyaa hin qabaa jedhaniin akka maqaan isaanii hin caqasamne jiraataan gaafatan tokko akka lakkoofsa Itoophiyaatti caamsaa 30 bara 2015 torban darbe keessa ganama waan hidhattootni isaan finxaaleeyyii Amaaraa jechuun waaman namoota nagaa irratti raawwatan jedhan dubbatanii jiru. Jaartee jaardagarraatti duulanii dhufanii bakka waddeessa jedhamuun isaanii baay'inaan jiranii jechuudha. Siiddan bakki jedhamu kun amuru dhufaniiti kan isaanii rukkutanii nama 5 rukkutanii namni 4 ijoollee madhiiraadha. Dubartiin tokko immoo maanguddoodha ishee mucaashee wajjin wareegamte sun kan rukkute immoo ilkaanee Amaaraa warra hidhate kana jechuudha gabaabama isaati. Guutuma namni daboo wayii jira wajjin hojjetu dhufanii anuma isaan uummatatti naanna'an arganii uummata kana galgala dhufanii horii isaanii waan isaan qaban tokko isheettuu nambisiin godhate tokkani. Jiraataan ganda Siiddan kan biraas waan jedhan qabu. Ta'een Siiddan keessatti taa'ame uummanni keenya utuu daboonni hojjetaa jiru waraanni Amaaraa finxaalii kan jedhamu dhufee uummata keenya irratti nurratti utuu nuti daboo hojjetaa jiru nurratti waraana baneecha naannoo nama 5 salaamiiteecha duree irranaa kan jedhamtu dubartii nama guddaa mucaama ishee duukaa jeesanii jechaadha. Mucatamaa yaadataa kan jedhamu inni lafa qonnaa keessa otoo hojii hojjetaa jiru achitti ajjeefte dachoo darajee dabooma keessatti atti ajjeefte jechaadha. Alamaayyoo yaadataa sana mucaasaa fi isatu wareegame jechaadha yeroo sana. Darajee dhufeera immoo dhuftee harkaan qabattee buuteessa amma yoonaayyuu dhabame jechaadha. Hidhattootni Alidilee jiraataan kun finxaaleeyyii Amaaraa jechuudhaan waaman kunneen loon hedduu saamanii ooffatanii akka deeman illee ibsanii jiru. Haleellaa kana boodas qe'ee isaanii irraa buqqa'anii magaalaa dhiyoo jiru Oborraa jedhamu keessatti haala faffaca'aa ta'een jiraataa akka jiran kan dubbatan itti gaafatamaan qorannoo hordoffii Koomishinii Mirgoota Namummaa Itoophiyaa obbo Imaad kanaan wal qabatee akka qorannoo hin taasisne dubbatan. Haleellaan raawwatame jedhame kan akka odeeffannootti odeeffannoo haa qabaannu malee gadi buunee sirriitti qorannee wanti irra geenye jiru haala qabatamaa naannoo sanii jiru wal qabatee illee jechaadha. Dhimma kana irratti kan gaafataman itti gaafatamaa waajjira bulchiinsaaf nageenyaa godina Horroo Guduroo Wallaggaa obbo Abdiisaa Qanaa deebii itti aanu kennanii jiru. Kana irratti odeeffannoo qulqulluu ani torbee darbe kana keessa walumaa gala deddeebootti namni du'ee deemaa ta'ee kan jedhu kana odeeffannoo qulqulluu arganne qorannee immoo qulqulleeffachuu garuu waan qabatamaa kan isii kaasu ani finxaaleeyyii wajjin wal qabatee rakkoon bal'inaan jira yaa'u finxaaleeyyiin saba Amaaraa kana kan ta'ani kan achi keessaa ba'anii kan Amaaras bakka bu'uu hin dandeenye faayidaa mataa isaaniif kan tocho'anii jiru yerootti kan
aanna geggeessan yeroo yerootti kan horiina uummataa saamanii mul'atu keessumaa sababa walitti buusuudhaaf kan xaran ni jiru. Kanammoo hon jedhee mootummaan akka inni karaa nagaa hiikamuuf keessumaa uummata Amaaraa wajjin hojjetaa jira. Jiraattonni naannoo kan kaasanii humni isaanii guddaadha. Mootummaanis immoo humna nuuf hin erguu jechuudhaan komatu. Lakki finxaalessa humna guddaa ta'e waraana dura dhaabate hin argine mammoonatti uummata wajjin walitti bu'aniiru, uummata buqqisaniiru, uummanni buqqa'eera kun beekamaadha. Obbo Abdiisaan haala jiru tasgabbeessuuf waan hojjetamaa jira jedhan ibsanii jiru. Amma garuu yeroo kana gara nagaatti dhufeera uummanni hojii isaatti deebi'ee kan jiru ta'uu darbee darbee rakkoon kan mul'atu immoo karaa nagaa akka hiikamu hojjetamaa jira jechuudha. Qaamoleen nageenyaa godinarraa kaasanii hanga aanaatti aanaa keessa darbanii immoo hanga gandaatti seenanii uummata kana ijaaraa jiru, uummata hubachiisaa jiru, uummanni gara nagaatti deemee gara misooma isaatti deebi'ee kan hojjetaa jiru ta'uusaa hubatamee gaariidha. Dhalattootni Amaaraa naannawa bakka walitti bu'iinsi jiru jiraatan yeroo haleellaawwan taasifaman ofirraa faccisnu finxaaleeyyii nuun jedhu jechuun kanaan dura ibsuun isaanii ni yaadatama. Gama biraan jaarmayaa mootummoota gamtoomaniitti waajjirri qindeessaa gargaarsa namummaa UNOChaa naannoo Oromiyaa keessatti namoota meeshaa waraanaa hin hidhatin irratti haleellaawwan taasifamaa jiraniin du'aaf buqqaatiif saaxilamaa jiru jechuun gabaasa kaleessa baaseen beeksisee jira. UNOChaan keessumaa godinaalee Wallagga Bahaa, Aanaa Kiiramuu fi godina Horroo Guduroo Wallaggaa aanolee Jaardagaa Jaarteef Amuruu keessatti guyyoota darban hedduu keessatti haleellaawwan raawwatamaniin lubbuun lammiilee nagaa darbeera kanneen qe'ee ofiirraa buqqaasaman illee jiru jechuun beeksisee jira. Qaamolee dhimmi ilaalu biroo waliin ta'uun aangawoota naannichaa irraa odeeffannoo dhimma kanarratti walitti qabuudhaaf akka hojjetaa jiruu fi sababa dhabamuu nageenyaan gargaarsi bakkeewwan kana qaqqabaa ture daangaa ta'uu ibsee jira. UNOChaan ammallee taanaan gargaarsa namummaa qaqqabsiisuun hojii dursi kennamuufii qabu jechuun beeksisee jira. Sagalee Ameerikaaf Naakoon Malkaa Amborraa.